Students har'as video biraatiin walitti deebinee jirra. Videoon kiyya inni har'aa grade 10 unit 1 mathematics isa jedhu wajjin ilaalla. Hanga xumura video kiyyaatti na wajjin tura. Akkasumas namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin irraanfatina. Namoonni jalqaba subscribe gootanii jirtan galatoomaa isin jechuu barbaada. Akkasumas erga subscribe gootanii booda subscribein cinatti mallattoo notification jirtu san tuquudhaan all irra kaa'uu hin irraanfatina. Sababni isaas yeroo video gadhiisu akka kallattimaan isin bira gahuuf jecha all irra kaa'uu hin irraanfatina. Har'a unit 1 polynomial function isa jedhu jalqabna. As jalatti wantoonni nuti ilaallu unit kana jalatti definition of polynomial function isa jedhu ni ilaalla. Akkasumas operations on polynomials isa jedhu ni ilaalla. Akkasumas theorems on polynomial isa jedhus ni ilaalla. Akkasumas rational number in the irrational number zeros of polynomial isa jedhus ni ilaalla. Sketch graph in the analyze graph isa jedhus ni ilaalla jechuudha unity kana jalatti. Akkasumas main contents qabiyyeewwan ijoo yoo ilaallu ammoo unitiin kun qabiyyeewwan ijoo isaan afran kanneen of jalatti qabatee jira. Introduction to polynomial isa jedhu, akkasumas theorems on polynomials, zeros of polynomial functions and the graphs of polynomial function isa jedhu of jalatti hammata jechuudha. Kallattimaan gara barnoota keenya kan guyyaa har'aatti yoo deemnu introduction to polynomials isa jedhu ni ilaalla jechuudha. Introduction to polynomial function isa jedhu ilaalla. Jalqaba irratti isoo itti barnoota keenyatti seenuun duratti functionii ilaallaa turre jirra jechuudha. Waa'ee functionii kutaa 9ffaa keessatti ilaallee jirra. Akkasumas unity kana jalattis ni ilaalla jechuudha. Quadratic function, constant function, linear function isaan jedhaman ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu barnoonni kutaa 9ffaatii fi akkasumas kutaa 10ffaa hariiroo wajjin qaban jechuudha. Barnoota kutaa 9ffaa irra deebi'uudhaan yaadachuu qabdan jechuudha. Jalqaba irratti polynomial isa jedhu kana yoo ilaallu jechoota lamarraa dhufe. Polynomial inni jedhu kun jechoota lamarraa dhufe. Poly and nomial isa jedhurraa dhufe. Poly jechuun many or multiple jechuudha. Baay'ee yookiin ammoo multiple kan jennunis baay'ee jechuudha. Nomial kan jennu ammoo termiidha. Kanaafuu termii baay'ee yookiin ammoo termii hedduu jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Recall that function f is a relation in which no two ordered pair have the same first element. Akkuma jalqaba laalaa turre boqonnaa afraffaa kutaa 9 keessatti akkuma ilaalaa turre waa'ee functionii ilaallee jirra jechuudha. Functioniin special type of relation jennee ilaallee jirra jechuudha. Akkasumas no two ordered pair ordered pairiidhaan yeroo wantoota lama kennetti fakkeenyaaf x y jennee yoo kenne haala kanaan x y jennee yoo kenne inni kun ordered pair jedhama jechuudha. Kanaafuu haala kanaan erga kennee booda wantoota lama ammas isa biraa yoo haala kanaan x z isoo jenne haala kanaan ordered pair haala kana yoo kennee jiran jechuudha. Inni kun amma fakkeenyaaf x fi x'n doomeenii jedhamu jechuudha. X fi x'n akkasumas y fi z'n ammoo range jedhamu. Kanaafuu x'n keenya yookiin ammoo doomeeniin keenya wal fakkaatee jira. The same first thing kun wal fakkaatee jira jechuudha. Kanaafuu isa kanaan maal jechuu ni dandeenya? Relation jechuu ni dandeenya. Garuu ammoo function jechuu hin dandeenyu. Maaliif x'n yookiin ammoo doomeeniin keenya wal fakkaatee jiruuf functionii keessatti doomeeniin wal fakkaatu hin qabu. Kanaafuu inni kun amma relation jechuu hin dandeenyu. Yoo maal ta'e malee yoo rangeedhaan keenya lamaan y'in wal qixa z yoo ta'e malee. Yoo y fi z'n keenya wal qixa ta'an maal ta'uu ni danda'a? Haala kanaan amma y fi z'n keenya wal qixa ta'an functionis akkasumas relationis ta'uu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa yaa fudhannu. Lakkoofsa yoo fudhanne fakkeenyaaf bakka x 1 yoo fudhanne bakka z ammoo yookiin ammoo bakka y ammoo 2 yoo fudhanne akkasumas isa biraa ammoo 1
2 maaliif y fi z keenya wal qixa yoo ta'anii jennee jirra. Kanaafuu inni kun amma irra deebi'e malee tokkuma. Kanaafuu inni kun maal ta'uu ni danda'a haala kanaa yoo irra deebi'ee jiraate fankishinii ta'uu ni danda'a akkasumas riileeshiniis ta'uu ni danda'a jechuudha. Which means that for any given x in the domain of f, there is a unique pair xy belonging to the function. Akkuma amma fakkeenyaan isinitti mul'ise kana jechuudha. In unit 4 of grade 9 mathematics, you have discussed function which as 2 over 3x plus 2 g of x 5 minus 3x h of x 8x in the L of x or L of x minus radical 2x plus 2.7. Amma haala kanaan isa kana akka confuse hin taaneef 3 qofatu radikaala jala jira. Garuu ammoo x'n radikaala jala hin jiru jechuudha. Isoo garuu x'n radikaala jala kan jiraatu ta'ee fankishinii haalli inni ittiin ta'uu hin dandeenye ni jiraata jechuudha. Kanaafuu x'n kenna waan radikaala jala hin jirreef rakkoo hin qabaatu bakka kanatti. Such functions are linear function. Isaan kunniin hundinuu maa'inni linear functionii jedhamu jechuudha. Linear function jechuun kan haala kamiin barreeffamu. Linear functionii boqonnaa 9 keessatti isas ilaallee jirra. Linear function, quadratic function, constant function jennee ilaallee jirra jechuudha. Linear function jechuun kan bifa maaliitiin barreeffamu ax plus b dhaan yoo barreeffamedha jechuudha. Bifa kanaan yoo barreeffamee jiraate maal jennaani linear function jennaan. Asirratti isin hubatuu qabdan x irra paawariin isaa meeqa ta'a? 1 ta'a jechuudha. 1 ta'a. Kanaafuu lakkoofsa kamiyyuu paawariin isaa yoo 1 ta'e maalum ta'a? Lakkoofsuma san ta'a jechuudha. Kanaafuu ax plus b isa jennuun yookiin ammoo kan jijjiiramaan kenna paawariin isaa tokko ta'e. Paawariin tokko ta'e jechuun tokkoon barreeffamu yeroo baay'ee paawarii fi akkasumas koofshantii irratti lakkoofsa tokko yeroo baay'ee ni dhiifna waan ta'eef kanaafuu haala kanaan yoo ka barreeffamee jiraatu ta'e maal jennaani linear function een keenya yeroo maal ta'etti een keenya yeroo 0 hin ta'initti 0 yoo ta'e maal ta'a fakkeenyaaf ax plus b yoo een keenya 0 ka ta'u taate 0 baay'isuu x maal ta'a 0 dha 0 plus b walqixa b dha jechuudha. Kanaafuu f of x kenna yeroo kanatti maal ta'ee jira? F of x equal to b. Kanaafuu b kenna haala kanaan yeroo barreeffamutti akka jijjiiramatti fudhachuu hin qabdan b kana. Akka jijjiiramatti fudhachuu hin qabdan. Foormulaa kana keessatti jechuudha. A fi b kenna lakkoofsa wayii bakka bu'a. Garuu ammoo x kenna ammoo jijjiiramadha jechuudha bakka kanatti. Akka lakkoofsaatti fudhanneeti malee kan akka jijjiiramaatti miti. Kanaafuu b kenna lakkoofsa waan ta'eef f of x equal to b isa jedhu kana f of x equal to minus b minus 2 f of x equal to 3 lakkoofsa barbaanne galfachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu yeroo kana maal ta'ee jira? Konstantii ta'ee jira. Yoo n kenna 0 dhaan wal qixa ta'e jechuudha. Kanaafuu n 0 irraa adda ta'uu qaba jechuudha. Maal ta'uudhaaf? Linear functionii ta'uudhaaf n kenna 0 irraa adda ta'uu qaba. Where a and b are real numbers. Yeroo n kenna akkasumas b'n real numberii ta'an. Real numberii yoo ta'an garuu ammoo n kenna different from 0 ta'uu qaba. Isa kana addaan baafachuu qabdan jechuudha. The domain of f is the set of all real numbers and the range is also the set of all real numbers. Domainiin kenna functionii keessatti linear functionii keessatti all real numberii akkasumas rangein kennas all real numberii dha jechuudha. Lakkoofsa real numberii kamiyyuu ta'uu ni danda'a. Maaltu domainiin kenna akkasumas rangein kennas lamaan isaaniitu maal ta'uu danda'u? All real numberii dha. If a equal to 0 kan amma jenne kana jechuudha. If a equal to 0 then f is called constant function. In this case f of x equal to b. Akkuma amma fakkeenyaan isinitti mul'ise kanatti jechuudha. Yoo n keenya 0 ta'e 0 lakkoofsa kamiin yoo baay'ise maal ta'a? 0 times any number is 0. Kanaafuu yoo lakkoofsatti ida'anii lakkoofsichuma san ta'a jechuudha. 0 ida'uu b meeqa ta'a? B ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan akkuma fakkeenyaan proof isinii godhasanitti ilaaluu qabdaniin this function has the set of all real numbers. The set of all real numbers as it is domain. Domain isa all real numberidha. Kanaafuu domainiin kenna yookiin bakka x kan nu galuu danda'u all real numberidha. Lakkoofsa real numberii kamiyyuu ta'uu ni danda'a. Garuu ammoo b'n kenna rangein kenna ammoo
B as it is range. Ranging kenna garuu maal ta'uu danda'a constant irratti constant number irratti yookiin ammoo constant function irratti ranging kenna lakkoofsuma constant san qofa yookiin ammoo B san qofa ta'a jechuudha. Bakka B lakkoofsa kamuu galfachuu hin dandeenye jennee irra kanaafuu lakkoofsuma san malee lakkoofsa barbaanne akka doomeenii kanatti galfachuu hin dandeenye or real number ta'uu hin danda'u. Kanaafuu B qofa ta'a jechuudha ranging kenna. Constant function irratti. Also recall what you studied about quadratic functions. Wantoota meeqa ilaallee jirra linear function ilaallee jirra akkasumas constant function ilaallee jirra kan sadaffaa immoo quadratic function isa jedhus ni ilaallaa jechuudha. Each of the following functions is a quadratic function. Isoo gara fakkeenyaatti hin deemin duratti foormulaa isaa ilaaluu qabna jechuudha. Yaadachuu qabduun foormulaa kana kutaa 9tti barannee jirra. Foormulaan isaa akkam ta'a quadratic function ax square plus bx plus c is a quadratic function. Yeroo kamitti foormulaa kana keessatti ammoo een kenna yookiin ammoo coefficientiin x square kun maal ta'uu qaba 0 irraa different from 0 ta'uu qaba 0 irraa adda ta'uu qaba 0 ta'uu hin qabu jechuudha. Yoo kan 0 ta'uu taate ammoo maal nuuf kenna linear function nuuf kenna. Haala kamiin haa ilaallume ax square plus bx plus c. Haala kanaan isa kana yoo kana 0 yoo kagoon taate 0 lakkoofsa kamiin yoo baay'isne 0 ta'a. Kanaafuu inni kun paartiin kun ni bada jechuudha. Termiin kun ni bada. Kanaafuu maaltu nu hafa bx qofatu nu hafa jechuudha. Bx qofni waan nu hafuuf kanaafuu bx plus c kenna maal ta'a linear function ta'a jechuudha. Kanaafuu een kenna different from 0 ta'uu qaba. Maal keessatti quadratic function fi akkasumas linear function keessattis maal ta'uu qaba different from 0 ta'uu qaba. Garuu ammoo linear function keessatti een kenna different from 0 jennee jira. Garuu c ammoo any number or real number yookiin ammoo 0 ta'uu ni danda'a. Kanaafuu fakkeenyaaf yeroo irra deebinee haa ilaalluuti. Maal jennee jirra f of x equal to b jennee jirra. Inni kun constant dha jechuudha. Linear function irratti b'n kenna maal ta'uu danda'a any number 0 ta'uu danda'a. Yeroo ammoo b'n kenna 0 ta'e maal ta'a x qofatu nuuf ta'a jechuudha. Haala kanaanis yoo ta'e maal ta'a linear function ta'a jechuudha. Kanaafuu as keessattis c'n kenna any real number ta'uu ni danda'a. Akkasumas b'n kennas any real number ta'uu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo b'n kenna 0 ta'e akkasumas c'n kennas 0 ta'e lamaanuu ni bada waan ta'eef 0 lakkoofsa kamitti yoo edaane maal arganna lakkoofsa cimsaan arganna. Kanaafuu maal qofatu nu hafuu danda'a x square qofatu nu hafuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaanis yoo nuuf kenname maal jechuu ni dandeenya quadratic function akkasumas ax square plus c yoo jedhes inni kunis inni kunis quadratic function jechuudha. Yeroo kam yeroo ax square plus c kuni haala kana yoo nuuf kennamu ta'e maal kennas 0 dha b'n kenna 0 dha jechuudha. B'n kenna 0 dha bx kun 0 ta'a. Kanaafuu 0 lakkoofsa kamitti yoo ilaane lakkoofsa cimtaa waan ta'eef inni kunis ni bada jechuudha yeroo sanitti. Since the expression ax square plus bx plus c represents a real number for any real number x. The domain of a quadratic function is the set of all real numbers. Domain in quadratic function all real number. Total lakkoofsa real number kamiyyuu ta'uu ni danda'a. The range of quadratic function depends on the value of a, b and c. Kanneen irratti hundaa'a jechuudha. Maal keessatti quadratic function irratti reenjiin kenna all real number jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf een asii kun minus a isoo ta'e yookiin ammoo minus lakkoofsa isoo ta'e minus lakkoofsa minus 2 isoo jenne amma fakkeenyaaf yeroo sanitti maal keenya jiruu danda'a reenjii kenna all real number irraa gara minusitti jiruu ni danda'a. Minusitti positive ta'uu hin danda'u jechuudha yeroo sanitti. Kanaafuu garuu yeroon ta'u jiraatu danda'a all real number ta'uu hin danda'u jechuudha yeroo sanitti ni jijjiira waan ta'eef lakkoofsa inni ta'uu hin dandeenye wayitu jira waan ta'eef kanaafuu all real number jechuu hin dandeenyu. Maal irratti hundoofna a b inda c irratti hundoofne reenjii keenya baafanna malee all real number jechuu hin dandeenyu. All real number reenjiin keenya all real number ka ta'u maal keessatti
maal keessatti ta'a jechuudha linear function keessatti akkasumas constant function keessatti ammoo maal kennatu all real number'idha domainiin kenna quadratic function keessatti akkasumas linear function keessatti akkasumas constant function keessattis all real number'i ta'a garuu ammoo rangein kenna gargar ta'a jechuudha rangein kenna linear function keessatti all real number constant keessatti ammoo lakkoofsachumsaan qofa ta'a fakkeenyaaf b yoo ta'e b qofa ta'a lama yoo ta'e f of x equal to 2 yoo jennaan fakkeenyaaf rangein kenna meeqa ta'a 2 qofa ta'a garuu ammoo quadratic function keessatti maal irratti hundaa'a a b and c irratti hundaa'a jechuudha. Exercise 1.1 in each of the following cases classify the function as constant, linear, quadratic or none of these. Constant, linear, quadratic yookiin ammoo kan hunda keessa iyyuu hin jiru jennee moggaafna jechuudha kanneen armaan gadii kana classify godheedha kanaafuu mee haa ilaallu. F of x equal to a irratti f of x equal to 1 minus x square kanaafuu inni kun maal jechuu dandeenya x square jedhee jira waan ta'eef x squaring kam keessatti jira quadratic function dha kanaafuu isa kana sirreessinee yoo barreessinu minus x square plus 1 ta'a jechuudha plus 1 jennee barreessuu ni dandeenya kanaafuu haala kanaan yeroo sirreessinee barreessinutti inni kun maal ta'a quadratic function ta'a jechuudha b bira yoo deemnu ammoo h of x equal to radical 2x minus 1 jedha inni kun nanii ta'a jechuudha maaliif formula mara isaatti guutuu hin danda'u waan ta'eef nan jennee barreessinaa jechuudha isa kana akkasumas h of x equal to isa kana irratti yoo ilaalle lakkoofsi kun fakkeenyaaf maayinasii ta'uu hin danda'u fakkeenyaaf bakka x kana minus 1 yoo galfanne 2 times minus 1 is minus 2 plus minus 2 yenneen minus 3 ta'a kanaafuu raadikaala jala galuu hin danda'u kanaafuu inni kun all real number'ii ta'uu hin danda'u jechuudha domeeniin keenya kanaafuu sadan isaatu jalatti ramaduu hin dandeenyu all real number'ii waan ta'iniif quadratic function akkasumas linear fi constant irrattis domeeniin keenya all real number'ii dhannee jira kanaafuu inni kun ammoo all real number'ii nuu ta'uu hin danda'u fakkeenyaaf bakka x kana minus yoo isoo galfanne minus yookiin 0 yoo galfanne 0 baay'isuu lama meeqa ta'a 0 hir'isuu tokko ammoo minus 1 radical minus 1 ta'a radical minus 1 ammoo undefined ta'a hin ibsamu haala kanaan ibsamuu hin danda'u jechuudha maaliif square root jala minus hin galuu hin danda'u waan ta'eef kanaafuu undefined ta'a jechuudha kanaafuu all real number'ii waan ta'uu hin dandeenyeef inni kun maal jennaaniin nan sabab saniif nan jennaani jechuudha c bira yoo dhufnu ammoo h of x equal to 3 plus 2 the power of x jedhe inni kun jijjiirame jira jechuudha haala kanaan 2 the power of x inni jedhu kun amma x kun lakkoofsa inni ta'uu danda'u hin beeknu lakkoofsa hin beekamne wiitii jechuudha kanaafuu constant ta'uudhaaf maal ta'uu qaba power x kenna 0 ta'uu qaba jechuudha 0 ta'uu qaba yookiin ammoo waan ta'uu danda'a kanaafuu inni kun haala kanaan yeroo barreeffametti nan jennaan jechuudha isa kanas nan jennaan maaliif gatii x waan hin beekneef kanaafuu nan jennaan isoo x kenna 2 ta'ee akkas waan akkasiisu ta'ee garuu ammoo ramaduu hin dandeenya garuu ammoo x waan ta'eef haala kanaan ramaduu hin dandeenyu jechuudha d bira yoo dhufnu g of x equal to 5 minus 4 over 5 x inni kunis maal ta'a linear function ta'a jechuudha linear function isa kana maal jennee irra naniidha d bira yoo dhufnu ammoo linear function dha linear function ta'a sababa maaliitiif isa kanas haala kamiin sirreessuu dandeenya minus 4 over 5 x plus 5 jennee sirreessuu dandeenya jechuudha kanaafuu x'n bakka kanatti maal qaba poweriin isaa meeqa 1 dha jechuudha kanaafuu kan poweriin isaa 1 ta'e immoo linear function jalatti ramannee jira kanaafuu linear function ta'a
e bira yoo dhufna immoo f of x equal to 2 radical 3 inni kun maal ta'a constant ta'a jechuudha inni kun constant sababa maaliitiif inni kun maal of keessaa hin qabu jijjiirama kamiyyuu variable kamiyyuu of keessaa hin qabu waan ta'eef kanaafuu inni kun maal ta'a constant termii ta'a jechuudha f bira yoo dhufnu f of x equal to 2/3 inverse 1 or minus 1 power isaa minus 1 kanaafuu isa kana maal jechuu ni dandeenya constant jennaan sababa maaliitiif isa kana yoo barreessinu haala kamiin sirreessinee barreessuu ni dandeenya 1/2/3 haala kanaan barreessuu ni dandeenya isa kana immoo galabbannee yeroo fuggisoo isaati yeroo baay'isutti 1 times 3/2 dha kanaafuu meeqa ta'a 3/2 ta'a jechuudha 3/2 ammoo constant number dha jennee jirra maaliif variable of keessaa waan hin qabneef kanaafuu inni kun constant number ta'a j bira yoo dhufnu ammoo h of x equal to 1 minus radical 1 minus absolute value of x x kenna haala kana ilaallee power isaa 1 dha kanaafuu linear function jechuun hin dandeenyu sababni isaa maaliif x kenna absolute value keessa waan jiruuf sababa kanaaf isa kanas nan jennaan jechuudha nan jennee barreessuu ni dandeenya h bira yoo dhufnu f of x equal to 1 minus absolute value of 1 minus radical 2x times 1 plus radical 2x isa kana biratti x kenna bakka lamaan itti maal jalan jiru absolute value jalan jiru kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'isnutti 1 times 1 ima 1 times radical 2x plus radical 2x እሺ isa kana yeroo baay'isnutti ammoo minus radical 2x times 1 isuma ta'a jechuudha minus radical 2x isa kana yeroo baay'isnutti ammoo minus innaan ammas maaliif minus intun plus tana yeroo baay'atutti maal taati minus taati kanaafuu minus radical 2x times radical 2x kanaafuu radical 2 fi radical 2 yeroo waliin baay'atan 2 nuuf kennu x times x square kanaafuu isa kana inni kun yeroo walitti dhadamutti 0 wal godha kun plus dha kun minus dha kanaafuu 0 wal godha jechuudha maal arganne irra 1 minus 2x square isa kana arganne irra jechuudha yoo sirreessine barreessinu ammoo minus 2x square plus 1 haala kanaan barreeffamuu ni danda'a jechuudha kanaafuu inni kun maal inni quadratic function jennee ramaduu ni dandeenya jechuudha maaliif x kenna poweriin isaa 2 dha waan ta'eef kanaafuu maal ta'a quadratic function ta'a jechuudha I bira yeroo dhufnu ammoo k of x equal to 3/4 into 12 plus 8x isa kan ammoo 3/4 kana yeroo keessa baay'isnutti isa kana kanaan baay'isna kanaafuu lakkoofsa moo'ii nuuf kennaa jechuudha inni kun lakkoofsa 8 plus 8x kan ammoo isa kana yeroo baay'isnu x kenna bakkaatti yeroo 3/4 kanaan baay'atutti square yookiin ammoo cube wanni ta'u hin jiru jechuudha maaliif x biraa waan asii hin jirreef kanaafuu cube yookiin ammoo lakkoofsa biraa nuuf kennuu hin danda'u sababa kanaaf maal jennaani lakkoofsa nuuf kenna waan ta'eef kanaafuu lakkoofsa nuuf kenna malee x kenna square yookiin ammoo cube nuun ta'u x kenna x maaf ta'a jechuudha yeroo baay'atutti kanaafuu sababa kanaaf maal jennaan isa kana x kenna poweriin isaa 1 dha waan ta'eef yookiin ammoo poweriin qabu waan ta'eef akkanumatti barreeffamee jira waan ta'eef linear function jennee moggaasna jechuudha j bira yeroo dhufnutti ammoo f of x equal to 12x inverse 1 inverse yookiin ammoo 12x poweriin isaa minus 1 dha jechuudha kanaafuu inni kun ammoo isa kanas maal jechuu ni dandeenya haala kamiin barreessuu ni dandeenya 1/12x inverse ka'etuun yookiin ammoo minus 1 isin jettuun ammoo lakkoofsa kana jalatti deebisee jechuudha 1/12x ta'a kanaafuu haala kanaan yeroo ilaalutti x kenna fakkeenyaaf doomeenidha kanaafuu all real number ta'uu ni danda'a isa jedhu yeroo ilaalutti x kenna fakkeenyaaf 0 isoo buufanne
bakka x kenna 0 osoo buufanneen 0 baay'isuu 12 meeqa ta'a 0 dha. Kanaafuu lakkoofsa ammoo 0 hiruun hin danda'amu undefined ta'a waan ta'eef. Kanaafuu lakkoofsa 0 hiruun waan hin danda'amneef jeen kenna maal ta'a nanii ta'a jechuudha. Innis nanii ta'a. Keebira yeroo ammoo L of x equal to x plus 1 times x minus 2 over x minus 2. Isa kanas gaafiin akkanaa kun yeroo baay'ee bakki itti nama shawwaddu ni jirti. Maaliif x minus 2 fi x minus 2 wal fakkaata waan ta'eef haala kanaan isa waliif balleessinee maal arganna x plus 1. X plus 1 jettanii isa kanaan bakka x lakkoofsa kamiyyuu buufachuu ni dandeenya. Sababa kanaaf linear function dha jechuu ni dandeettu. Garuu ammoo inni kun linear function ta'uu hin danda'u. Sababni isaa fakkeenyaaf isa kana akkuma jirutti yeroo kamiyyuu lakkoofsi kun linear function dha yookiin ammoo constant dha yookiin ammoo quadratic dha jechuudhaaf doomeenii isaatii fi doomeenii isaa irratti xiyyeeffatuu qabna yeroo baay'ee. Doomeenii isaa yeroo ilaallutti inni kun amma haala kanayyuu waliin balleessine lakkoofsi wal fakkaatan tokkuma ta'a waan ta'eef yeroo waliif hirru tokkuma ta'a. Tokko ammoo lakkoofsa kamiin yoo baay'isne lakkoofsa cimsan nuuf kenna x plus 1 nuuf kenna jechuudha. Maaliif x minus 2 over x minus 2 kana yeroo walii hirrutti maal nuuf kenna x plus 1 nuuf kenna. Kanaafuu haala kana yeroo ilaalutti maal ta'a linear function ta'a jechuudha. Haala kana yeroo waliin balleessinetti garuu ammoo doomeenii isaa ilaaluu qabna. Lakkoofsi kun termiin nuuf kenname kun quadratic dha moo linear dha moo constant dha jechuudhaaf doomeenii isaa ilaaluu qabna. Bakka x kan nuuf galuu danda'u all real number yoo kan nuuf galuu danda'u taate maal jennaani maal jechuu ni dandeenya. Kanaafuu inni kun quadratic dha yookiin linear dha yookiin constant dha jennee moggaasuu ni dandeenya. Garuu ammoo doomeenii isaa fakkeenyaaf isa kanaan bakka x kana mee lamaa buufannu lama ta'a x minus 2 dhaami x minus 2 kana bakka x kana 2 isa buufanne 2 minus 2 meeqa ta'a 0 dha. Kanaafuu 0 nu ta'ee jira. 0 yeroo ta'utti ammoo lakkoofsa 0 hiruun hin danda'amu. Sababa kanaaf linear function yookiin ammoo quadratic constant tokkichisaatu nu ta'uu hin danda'u. Kanaafuu maal jechuu ni dandeenya isa kanas nan jennee moggaasuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala kanaan waliin balleessanii ilaalinaa yeroo baay'ee maal godhuu qabdu jalqaba irratti doomeenii isaa irratti xiyyeeffatuu qabdan. Doomeenii isaa all real number ta'ee taanaan ramaduu ni dandeettu yookiin ammoo yoo inni all real number hin ta'in nan jettanii moggaasanii jechuudha. L bira yeroo dhufnu maal jedha f of x equal to x the power of 4 minus x plus 1. Amma isa kanas maal jechuu ni dandeenya nan. Sababni isaa nan jennee moggaasuu qabna jechuudha. Sababni isaa x the power of 4 jedhe. Garuu x the power of 4 inni jedhu kun quadratic miti akkasumas linear miti constant miti. Kanaafuu maqaa biraa qabaachuudha. Inni kun maal jedhama nan jennee moggaasna jechuudha. Isa kanas nan jennee moggaasna. Gaafii lammaffaa bira yoo deemnu for what value of a b in the c is f of x equal to ax square plus bx plus c a constant linear or quadratic function. Value a b fi c kana yoo maal goone ax square plus bx plus c kana constant jennee waamuu ni dandeenya yookiin ammoo linear jennee waamuu dandeenya yookiin ammoo quadratic jennee waamna jedha. Constant yeroo jennee waamnutti isa kana constant jechuudhaaf n keenya maal ta'uu qaba equal to 0. Sababni isaa bakka a kana 0 yoo buufanne ax square inni jedhu kun maal ta'a 0 ta'a jechuudha. Akkasumas b'n keenya maal ta'uu qaba b'n keenyas 0 ta'uu qaba. Maaliif yoo a keenya 0 goone garuu ammoo b'n keenya 0 hin ta'in maal ta'a bx plus c ta'a jechuudha. Bx plus c ammoo yeroo kanatti constant nu taane maal ta'e linear nu ta'e. Kanaafuu b'n keenyas 0 ta'uu qaba. C'in keenya ammoo any number c'in keenya an element of all real number dha jechuudha. Any number ta'uu qaba. Yeroo kanatti maal jennaani constant jennaani jechuudha. Linear bira yoo dhufnu ammoo linear ta'uudhaaf isuma kana ilaalla jechuudha. Inni kun linear ta'uudhaaf n keenya maal ta'uu qaba b'n keenya maal ta'uu qaba c'in keenya maal ta'uu qaba isa jedhu ilaaluu ni dandeenya. Kanaafuu linear ta'uudhaaf n keenya ammas maal ta'uu qaba equal to 0. n keenya 0 dhaan wal qixa ta'uu qaba. b'n ammoo different from 0 ta'uu qaba. 0 ta'uu hin qabu. c'in keenya ammoo maal ta'a an element of
all real number ta'a jechuudha. Linear ta'uudhaafis een kenna 0 ta'uu qaba. Maaliif een kenna yoo 0 hin ta'in quadratic warra ta'a waan ta'eef kanaafuu linear ta'uudhaaf een kenna 0 ta'uu qaba. B'n ammoo 0 ta'uu hin qabu. Maaliif yoo b een kenna 0 ta'e akkasumas b'n kennas 0 ta'e c qofatu nu hafa. Lamaanuu 0 ta'ee jira waan ta'eef c qofatu nu hafa. Kanaafuu c yoo ta'e ammoo maal ta'a? Constant ta'a jechuudha. Constant akka hin taaneef ammoo b'n kenna different from 0 ta'uu qaba. C'n kenna ammoo any real number yookiin ammoo lakkoofsa real numberii kamiyyuu ta'uu ni danda'a jechuudha c'n kenna. Quadratic ta'uudhaaf ammoo maal ta'uu qaba? Een kenna different from 0 ta'uu qaba. Een kenna different from 0. Maaliif een kenna 0 taanaan ammas maal ta'a? Linear ta'a. B'n kenna ammoo B and C are lamaan isaaniitu maal ta'uu qabu? B and C are an element of all real number. B'n kennas C'n kennas any real number ta'uu qabu. Maaliif 0 yoo ta'an yookiin ammoo lakkoofsa biraatis yoo ta'an B fi C'n kenna homaa rakkoo hin qabu. Maal irratti? Quadratic irratti. Quadratic irratti kan nuti ilaaluu qabnu kan jalqaba kana qofa jechuudha. Jalqaba kana qofa ilaaluu qabna. Isa kana ilaallee moggaasuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun een kenna quadratic function irratti maal ta'uu hin qabu? 0 ta'uu hin qabu jechuudha. Barnoota keenya kan guyyaa har'aa keessatti isaan kanneen ilaallee jirra. Akkasumas isaan kanneen quadratic function, linear, constant isaan jedhan kanas kutaa meeqatti barannee jirra? Kutaa 9ffaa keessatti barannee jirra jechuudha. Akkuma keessa deebiitti maaliif mata duree kanaan yookiin ammoo boqonnaa kanaan waan wal qabatuuf barnoonni kutaa 9 fi 10 wal qabate isin jedhee jira. Wal qabata waan ta'eef kanaafuu akka yaadannuuf isaan kana akka rememberitti nuuf kaa'ee jira. Yeroo itti aanu ammoo definition of a polynomial function isa jedhu ilaalla. Hangasitti namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin irraanfatina. Akkasumas viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf like akkasumas share godhuu hin irraanfatina. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.